Ani maatiin sii guute mana rukute gidduutti. Aha. Kan manaatu yaadini anuu qabaa jireenya koo yaa lubbu. Ani jaalala malee hin barbaadu nama qabeenya koo. Biroo kootatti jedhaa Dubaay taa'ee siyaama. Lubbuu kee. Dhugaa rabbii dubartii. Biroo kootatti jedhaa Dubaay taa'ee si ilaala. Hundaa madaan ilaalee akkatti oollaan gurbaa subatu dokaatu caala. Rabbi. Hundaa dhadhamee ilaalee yoo rakkaatti si ilaalu hunda isheetu situ caalee. Firoo koota siin jedha gaafa dhanuu si araade forofaalii kan kee tuqeen viidiyoo kan kee ilaale bohaarsituu sammuu kooti bareedaa kooyaa qashalee addunyaa tana gubbaa hin jiru barsi malee. Duraanuu na walawwalee bakka hin taane hin dhagaane. Bakkeen ani qubadhe faata dhittammaata duru morganama ammoo ufanii kiyanaan jedhu turu. Kana bicha shakke biroo koo garaan muru. Gaafa immoo si argee footoo si wajjin halkan hirriibar buluu. Anoosi qofaan barbaade dhagaa ciniineen kakadhaa. Badii kottu morma kan kibara looyessi ammadhaa. Birriin akkaawuntii koorraa 300 minaa lubbuu koo mayyaadini wajjinumaan nyaannam naamila. Bila faa nyaanne rafna algaa gaarirraa gaafa birrii saffidhee dachaane Dubaay ufna. Atachuma teessatti bataa jalaanaa jettaa homaa akka yaadini nugusa koo yaa gooftaa. Yoo barbaadde sii biteen konkolaataa faa ooftaa. Minaamineen jedhini dafii kottu na biraa. Asiiti lamni qonnu hektaara 2 jira. Hektaara 2 qonnu nu gabaree galfannaa. Hektaara 2 qonnu nu gabaree galfannaa. Guyyaa hirrafnaa kunoo wal boraafannaa. Habiibii koo siin jennee akka jara arabaa. Kan kotkotu gabaree kan aramus gabaree anaa fi si malee nama tokkoon dhaga'u wal jala seenne guyyaa halkanii guyyaa rafnaa shigirii maal qabnaa. Fataa jee qabeenya hootaate hin qabne akkaawuntii baankirraa bara guutuu hojjedhee Dubaay keessa jooree amma kunoo si argadhe yaa boonaa. Wanna amma hojjenne borummoo ittiin boonnaa. Fataa asanaa jennee dhaggaabbatee noo dubbachuu yoo jara janu yoo cufu tiktokii cufu yoo Relocation. Firo, I love you. Me too, love me, love. Ay. Mata. Mata.